Do we have a question from a non-Muslim? Ani gaafiin tiyya gaafii haalaan laaftuu taatee fi haalaan gabaabduuti. Amantiin Islaamaa jaalala akkamiin laalti? Jaalala jechuun hoo maali? Gaafiin obboleessi keenya nu gaafate amantiin Islaamaa jaalala akkamitti ilaalti? Jaalala jechuun hoo maali? Obboleessa jaalala jechuun tajaajilaa fi eegumsa nama lama jidduutti argamuu danda'uudha yookaan uumama hedduu kan biraa jidduuttis argamuu danda'uudha. Siifi rabbii kee jidduuttis argamuu ni danda'a. Ifa baasee rabbiin jecha kana Qur'aana keessatti bakka lama dubbate. Duba jaalala jechuun tajaajilaa fi eegumsa nama lama jidduutti argamuu danda'uudha yookaan bineensaa fi bineensa jidduuttis siifi rabbii kee jidduutti illee argamuu danda'a. Rabbiin Qur'aana keessatti hoggaa dubbatu akkana jaa. Suuraa Ruum suuraa 30 ayata 21 irratti waan tokkichummaa rabbiitti isin qajeelchurraahi rabbiin lubbuma teessanirraa qindii isinii uumuun yookaan haadha manaa isinii uumuun akka isin ziqii lubbuutii fi tasgabbii lubbuu teessanii itti argattaniif jecha. Ammas jidduu teessanitti godhe jaalalaa fi gara laafinti rahmata walii qabaachuu. Bakka tanatti rabbii wanni nuu himaa jiru qalbiilee jara lamaanii keessa jaalala kaayuudha. Yoonii fi inni dhukkubsate isiin ni hiraarti yoo isiin dhukkubsatte inni ni hiraara. Akkana godhee rabbiin jidduu isaan lamaanitti uumuu jechuun jaalala. Jaalala jechuun tana. Gaafii tee guututti sii deebise jedheetiin abdadda.